Abooti yoo namticha bira illee dheete jechuun wanti numa jirti jechuun wayii asatti dalagaa jiranii. Nama kee dhufanii garteeti. Harkeetiin jiree. Nama gartee. Harkee zakkoo fi. Akka tokko na godhan laala akka tokko na godhan harkeetiin ummanni jechuun ijaabaa duraanis ijaabaa nurra kaa'ee jiran jechuun ijaabaa akka kana ta'ee hin beeku. Harkeetumaan hogguu kara kana libjanii ifaa uunatti ibsanii hogguun jala fi guulaa baniitti mootan. Nama meeqa jira? Nama lama. Nama lama fuula hin beekne. Fuula maafiin hin beekne moo zakkoo fi abdii jechuun kan jawaadii akkas gorjuusanii. Isaan lamaanii. Isaan lamaani warrummaan si barbaadu jirus wanni barbaadu jirus isaan lamaanii. Zakkoo kalee keetii kanatti himan naannoo maqaa kanatti himanii. Ayyee. Namaan natti hime kalee wajjazaa sagalii wajjazaa naasrii kana keetee kana dura deemaa mucaan kan naan jaanii ijoolleen akkanatti himte. Mucaan ijoollee uummata akkas godhu jiru sun keetee kana dura asiin ol kutee maal godhu haaraa kana dhufe jaaniin natti himan. Haaraa kiyyan beeku waan fide hin beeku. Ayyee. Eeda Muhammad Raazaan keetee dhufan tunoo yoomi. Eeda sa'a lamarra dhufan. Eeda sa'a lama. Sa'a lamarratti bar warrummaan gartee waaqa isaaf godhu sanuu isaanii bar. Ogguma sanuu maalitti hin waliin duuba anamma za'aan kalee natti himanii fi eeda za'a ja'a natti himan sun. Amma eeda jechuun hogguu isaan asii gachee waa awwaaluuf gartee waaqa isaaf godhanii asii waaqatu jiran kana ani fi jibbeetiin itti gabbee jechuun baatiin akkasii fuulan na ibsaniiti baatiin kun beektaa hogguu fuulan nama ibsanii isa akka nama godha tokko nama godha beektaa. Baatiin natti ibsu kaameraa ubar itti qabeetiin jira jechuun yoo isaan harku baate malee ifaa an harkee ifaa natti ibsaniituma na dura gwaachaa kutan hogguun galleeru ulaanis baneetu ulaan gibbiti baanii kutan alatti hogguun beesniin dhabee xiqqoo dhibaayee eegeeti. Ani hubadheetiin jira isaanii nama biraarrallee akkaan itti hubadhe maaliif jedhu kun jechuun as deddeebiin maas waasin naa dalagannaan si miti jechuun ati akkuma gattee gadi hin baane magaalaa keessaa si godhanii jireenya nama biraan dhaabbanne amma jechuun yoo maal gattee sitti hidhuufillee akka deeman taate furmaatee jechuun akkuma gartee duraan achi waasii dalaganii furmaatee maraachasanitti jechuun baariis maraachuuf deemanii baariif waachi dalagu jiran jedhanii baar balloo raanafu yoo gartee balloo asin jechuun siiree kiroo tanaatti ittiin akkuma furmaateeti akka inni fiigu sanitti fiigee dhufa. Lakki hin dhufin gaa wanni asin jiru dhageeffadhu laal hoo ani hin dhufin gaa akka kiyyatti beekadhumma akka kiyyatti hin dhufin wanni feetallee naa dhuftu wanni feetallee ana godhanii nama naa ergi takka hoo sheeka naa ergi amma hoo takkan dhufneen sin jaa. Hin dhufin kalaas hin dhufin hangarmaan sin jaan. Ummanni falfalaan deemu ummanni jechuun siiriin deemu ummanni badaan kun ummanni tortoraan kun ummanni naman ta'in kuni wanni isaan deemanii jechuun ani naa galtee jirti. Akkaan jechuun as keessaa jechuun nama hunda qoradhee nama hunda gaafadhee jirutti maaliif mana bal'oo irratti jechuun waa dalaguu fedhanii jechuun gaafadhu. Wanni dalaguu feeneef furmaatees akkas jechuun maraachinee furmaatees akkasitti akka gara dhorkinee jechuun akka isiin waraqaa san baaftee zakkootti geessinu. Zakkoon na fiddu furmaatees akkasii waraqaa san baaftee na fiddu godheetiin jira. Akka feetan taatus na fiddi jee jira yan. Ammallee namni naafe jechuun baarsu fe'anii. Baarsu fe'anis waan bal'oo irraa nafneef naannoo mana isaa sana jechuun hoggoo dhaqee ol seenee jechuun dirqama waan inni irra jettu takkaa hoo waan inni harkaan qabatu goonaa akka dheengadde jechuun sheeka bira dhaqanii jechuun siirii bal'oo irraa jechuun tamanatti marsan gorsan akka baasasan isaaf jawaadeen akka see akka dhaqu goonee jechuun akka inni waan sana harkaan qabatus godhuu teenyaa jaanii jechuun waan dubbataniif namaatu jechuun jalaa milisee jechuun waan isaan jaan naayime zakkoon obboleessa jawaadee kan jennu kun obboleessa jawaadeeti miti kun falfalaan namni jechuun gaa jaartii obboleessaa akkana maraachee jechuun akkana godhe kun isaa akkasii bal'oo jechuun ati jechuun wanni isa barbaannuuf waan biraati miti akka nama bira dhaabbannee fi manni hulaan isa dabalamte akka nama bira dhaabbanne si goonee jirra. Mana keessatti gabbaatus magaalaa keessa deemtee akka bira dhaabbanne saniif si goone nama bira kan dhaabbanneef waa hundaa'u si daleene jira. Magaalaa keessa deemtee nama bira dhaabbachuu hin dandeessu
atillee yoo taayisee taa'ii naan jaani ani duraanus taa'umattiin jira hidhaa akkuma hidhaa irraa jechuun ulaan irraa bananetti jechuun deemullee hin danda'u garuu sun hundaa'u jechuun gara fuulduraatti jechuun yaalii godhuudhaaf waa hundaa'u tolchuuf itti aana inshaallah rabbiin guddaan ni jira. Egaa du'aa manuu godhaa jechuuf viidiyoo kana dalagu jira malee waan biraati miti. Ani amma tanarraa jechuun tanumarraa waan takkaan daawwattoota keenya jechuun baarsu waayittii illee dhaheetiin himee amma akkas hin dhageessinutti jechuun bilbileetiin bahar mana naannoo mana kiyyaa kana bal'oo yoo mana qabamellee yoo mana qaba baatellee akkan dhufne ani wanni na barbaadaniif akka na bira dhaabbanneef magaalaa jechuun na hidhanii jechuun akka nama Oromoo bira dhaabbannee na godhanii garuu san godhamee taa'umattiin jira. Waan biraati kana barbaadan hin qabanii dhimmina irraa qaban hin jiru. Garuu mooti barbaadamaa jirta. Zakkoon si barbaadaa jira. Warumaan siirii hundi si barbaadaa jira. Waan jechuun najjaa sharkaa qabdu ammaas najjaa sharkaa baasuudhaaf waa hundaaf si barbaadu jiranii. Yoo bal'ootti manillee fayyinu ta'e siiriilee jechuun timarsinee katti godhu ta'e baarsu waan dhufuuf waan bal'oo irraa nafneef isa achitti waa daleennee jira janiiti mana kiyyammaa idaa haramtu jalatti waa dalaganii jiranii garuu gabbaa uumaan danda'a. Magaalaa keessan deemuu dandeenye malee gabbaa uumaan danda'a. Wanni isaan godhan gabbaa uunan dhorkine garuu mana duuba achi maquu hin danda'u. Bakka isaan waatti godhan tana achi maquu hin danda'u. Gadis ba'ee jechuun alaa deemuu hin danda'u. Akkuma sanitti wanni nama baarii dhaamuuf deemu osoo isin guraan dhageessanii baar mana kiyya kan akka dhufne wanni godhamuu deemtu isaaf godhamuu deemti akka dhufne baar galaafachuu deemanii furmaatee galaafannee jirra baar galaafachuutu nu hafe isaatu magaalaa keessa jechuun nu barbaadu jira. Bal'oo jechuus bal'oo jechuun magaalaa irraa hiinee jirra akka gadi hin baane goonee jirra akka magaalaa keessa nama bira dhaabbanne goonee jirra. Baar Sufiyaan waan nu barbaadu jiruuf Baar Sufiyaan dirqama immoo akka mana bal'oo sanitti waa daleeynee bal'oo mana bal'oo sana guudha jechuun innis akka furmaatetti fudhatee garuun isa goone janiiti dubbachaa jiranii aantarmaaf daawwattoota keenya jechuun osoo isin dhageessanii Baar Sufiyaan akka gattee balbala mana kiyyaan baane ittiin hima akka balbala mana kiyyaan baane amma osoo isin dhageessaniitiin itti bilbilee itti hima maaliif yoo waa ta'e jechuun na qoccaa yoo waa ta'e jechuun na rakka bakka saniifiin itti himuu deema isinilleen koomenti irratti jechuun dhaamsa godhaafi akka Baar mana bal'oo deeytee yoo siiriilee naannoo sanitti akka godhamtu taate akka nama naa ergu malee akka ifiyoo jechuun hin dhufne bakka kanaan itti dhaama wanni isaan godhuu deeman Baar Sufiyaan dhamaasuu deeman Baar Sufiyaan marachuu deeman Baar Sufiyaan waan kana asii godhu jiran akka jechuun ulaa hooshaa kana jechuun ol hin seenne jeetiin itti himaa daawwattoota keenya jechuun caqasaati viidiyoo jechuun jalqabarraa hanga dhumaatti caqasaadha. Baar Sufiyaaniif waan dabarsitan dabarsaa kan telefoona isaa qabu telefoonaan hawaasappii qabu waasaappiin kan jechuun immoo koomenti irratti jechuun dabarsu fedhuus dabarsanii akka isaanii fattiattillee himtaniin isin hubachiisaa daawwattoota keenya jechuudha. Bakka saniifuu ammaan itti bilbilee itti hima jechuudha. Tileetiin jira daawwattoota keenya isaa turreetti hidhatee dhageetiin jedhi yaadu. Jo, Baar. Salaam alaikum. Akkam nagaami? Fayyaa wallah alhamdulillah. Akkaan sin jeeti Baar? Baar dokumaan sin jeetiin kute dhageetiin kaaniin dhabe namicha. Ayyee? Achiin ammaan tan aldeemu jira lakkoofsuma isaatiin fuudhee dhufee. Laal ammaa rakkoon qabu yoo gartee namticha. Akkasuma wanni shaqam jiru numa jirti. Abooti yoo namticha bira illee dheete jechuun wanti numa jirti jechuun wayii asatti dalagaa jiranii. Nama keenu gadi garteeti. Harkeetiin jiree. Nama gartee. Harkee zakkoo fi. Akka tokko na godhan laala akka tokko na godhan harkeetiin ummanni jechuun ijaabaa duraanis ijaabaa dura kaayee jiran jechuun ijaabaa akka kana ta'ee hin beeku harkeetumaan hogguu karaa kana libjanii ifaa uunatti ibsanii hogguun jala fi guulaa baniitti mootan. Nama meeqa jira? Nama lama. Nama lama fuulan beekne. Fuula maafiin hin beekni moo zakkoo fi abdii jechuun kan jawaadii akkas warjuusanii. Haa isaan lamaanii.
isaan lamaan warrummaan si barbaadu jirus wanni barbaadu jirus isaan lamaanii. Gabboo kalee deebii kanatti himan naannoo maqaa kanatti himanii. Ayyee. Namaan natti hime kalee wayitazaa sagalii wayitazaa naasrii kana qeetee kana dura deemaa mucaan kan naan jaanii ijoolleen kanatti himte. Mucaan ijoollee uummata akkas godhu jiru sun qeetee kana dura asiin ol kutee maal godhu haaraa kana dhufe jaaniin natti himan. Haaraa kiyyan beeku waan fideen beeku. Ayyee. Eeda Muhammad Raazaan qeetee dhufan tunoo yoon. Eeda sa'a lamarra dhufan. Eeda sa'a lama. Sa'a lamarratti bar warrummaan gartee waaqayyof godhu sanuu isaanii bar. Ogguma sanuu maalitti hin waliin duuba anamma za'aan kalee natti himanii fi eeda za'a ja'aan natti himan sun. Amma eeda jechuun hogguu isaan asii gachee waa awwaaluuf gartee waaqayyof godhanii asii waaqotu jiran kana ani fi jibbeetiin itti gabbee jechuun baatirii akkasii fuulan na ibsaniiti baatiriin kun beektaa hogguu fuulan nama ibsanii isa akka nama godha tokko nama godha beektaa. Baatiriin natti ibsu kaameraa ubar itti qabeetiin jira jechuun yoo isaan harku baate malee ifaa an arkee ifaa natti ibsaniituma na dura gwaachaa kutan hogguun galleeru ulaan isbaneetu ulaan gibbiti baari kutan alatti hogguun beesniin dhabee xiqqoo dhibaayee eegeeti. Ani hubadheetiin jira isaanii nama biraarrallee akkaan itti hubadhe maaliif jedhu kun jechuun as deddeebiin waasin naa dala kennaan si miti jechuun ati akkuma gattee gadi hin baane magaalaa keessaa si godhanii jireenya kan nama biraan dhaabbanne amma jechuun yoo mana gartee sitti hidhuufillee akka deeman taate formaatee jechuun akkuma gartee duraan achi waasii dalaganii formaatee maraachasanitti jechuun baariis maraachuuf deemanii baariif waachi dalagu jiran jedhanii baar balloo raanafu yoo gartee balloo asin jechuun siiree kiroo tanaatti ittiin akkuma formaateeti akka inni fiigu sanitti fiigee dhufa. Lakki hin dhufin gaa wanni asin jiru dhaggeeffadhuudhaan hoo ani hin dhufin gaa akka kiyyatti beekadhumma akka kiyyatti hin dhufin wanni feetallee naa dhuftu wanni feetallee ana godhanii nama naa ergi takka hoo sheeka naa ergi amma hoo kan dhufneen siin jaa. Hin dhufin kalaas hin dhufin hangarmaan siin jaan. Hin dhufin baal sibiraa hin dhufin. Unu gaa daawwattoota keenya jechuun ni gartanii hin dhufin hin jeen isin irratti dhufuttiin jiraa jaa. Hin dhufin hin jeen wanni gartee dalagantuun isaaf dalagamu jirti daawwattoota keenya. Ani jechuun itti himeetiin jira isallee osoo isin dhageessanii Oromoo itti hima baarsifaan akka gartee balbala jechuun mana kiyyaan baane akka gartee balbala woosha kanaan baane wanni dalagamu isaaf dalagamu jirti akka ammoo ittiin himne an ammallee ittiin hima itti himeetiin jira ammallee telefoonaan qisuma deebiseetiin itti hima sanumaaf jechuun akka itti himtan isinin jaati daawwattoota keenya jechuun hanga dhumaatti. Itu adalah lala, baru semuanya komentar mereka, duftuun jejjee akkan dhufne itti hima.